Numnin asumaan akkaan fideen mana kiyya buuseef akkanatti yoo karaa gandaa bakka irraa deeman sanitti deebi'an faraanis ummaan isaa duraanuu hedduu yaaddoytee akka malee taatee jirti. Yoo akkana gartee haadhaa hedduu rifatti saniifin asumaan bakka mana kiyya kana fidee. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami hordoftoota fi hordoftoota Hamzeewun kan nagaa fayyaadee Hamshamaa Gaarkabuune har'a maaliif dhufe Hamzeewun utuu gammachiisaa gartee waan nama duratti irraa gaddaa turre irraa rakkachaa ture hordoftoonni kan jallee irraa rakkachaa ture nuti illee nu rakkisaa ture har'a gaannaa fi hilleetu qabannee isin dhufne asumaan salaamta gaafadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtoota Hamzee Baga nagaan eeganis ni jecha alan kana yaadannee jira. Dhugaa akkuma inni haasatti uumama gartee duraan bu'aa turre uumama gaddaa turre imaanii fi faraanillee baanee jiranii akkanatti illee inni tajaajila qabaachuu. Alhamdulillah faraanii fi imaan baanii jiran maqaa eenyuutiin baan eenyuutu baasee ilmi namaa sababa rakkumaa baasee jedhatan gartee rakkoo adda addaa keessa turanii rakkoo hamtuu keessa turanii argaa gammachuu tana ibsachuudhaa dhufne maaliif beektaa rakkoo nama keenyaa nu rakkifti gaafa gammadanii walumaan gammaduudha garuu gammaduun isaanii gammaduun keenya amma gartee gachii gaddee beektu beeksisan ilaa illee garaa hakimaa mana hospitaalaa deemu jiranii eenyuutu jirraa baase bahar subiyaanii baase bahar garuu hedduutu tokko baratamii guddaa keenyaati maaliif biyya namaa keessatti namni irra nama cinaa dhaabbatee gaara san keessatti itti sararamni hundi sugaatu deemee bahar baadhichuudha ijoollee tana bikkasanii baase akkatti ituma wanka akkatti rakkachaa turan yoo torbee dura jechuudha afur isaanii dhageenyee egaa viidiyoo dhageenyee dalagee ture booda dhageenyee bahar garuu jala deemee ijoollee tana jechuudha egaa rakkoo isaanii dhagee egaa namni walirra wayyaadhaa walirra sammuudhaan gartee cimaadhaan walirra gartee tooftaa akkamitti nama kan akka baasu gartee waa hundarraa'u qabeenya nama fayyisisaa biizinasa nama gaafata sanillee rabbiin gartee biizinasallee namni nama qabaachuu dura maallaqa qabaachuu dura nama qabaachuudha alhamdulillah bahar baga qabaannee bahar baga keenyate gammachuu tana gabaabni ibsachuu dhufnaa. Maashaallah wallahi namni tokko beekaa ta'u wallahi jiraachuun bareeda maali namni tokko sirra beekee yoo sirra qabaatellee namni fi akka Oromoon jedhu waan biraallee walii dhabda harreellee walii afaan qabu waan biraallee walii dhabu harreellee walii afaan qabu gartee waan dhabu garuu arraan sana rakkoon jilli ijoollee rakkachaa turte san hedduu tokko rakkisaa turte maaliif beektaa rakkoon saba keenyaa hatta magaalaa keessa jiraatu keessattuu rakkoo adda addaa nurra deemu jira gartee haasilaa biyyaa jijjiirtee jireenya keenya xiqqoo hooyyifadhe jee akkasitti nu biraa deemee jechuudha gaafa rakkatee kana gaara kana keessatti keessatti Oromoodhaan sabni diinaa miti rakkatee gartee rakkoon isaa achii namni viidiyoo waraabuu hin jiru namni arguu hin jiru yeroo bu'ummaan tokkichaan arkeef malee namni sila harkee ijoollee tura kana itti hin jiru ijoollee sanuu gabaan bayyanoota xiqqoo qabaattee fi telefoon namuu dhooyi saraan akkasitti viidiyoon gosa waraabanii rakkoo isaanii guddoo osoo ta'eef hanga xiqqaa irraa dura geessan barsiisanii alhamdulillah viidiyoo gabaabaa keessatti wanni inni qabachuu dhufe gartuu gammachuu faayidaa gammachuu ayyamanii asumaanuu bartee nama gartee biyya namaa yoo kana irraa isaa hundaafuu gartee du'aayii godhaadhaa isinillee gartee warri biyya namaa fakkaataan akka keenyaa warri biyya namaa yoo ta'u walumaanuu gartee rabbiin waan baaneef san waan biyyaa baaneef namni kun beek dhimma adda addaatiif biyya fi kanarraa baha egaa waan baaneef san gartee nu kanneen rabbiin biyya nu adeemsu bilisummaadhaan nu adeemsu biyya keenya illee rabbiin nu adeemsu maaliif biyyi namaa biyya namaati rakkoon as keessa mudanne tun gaafa asii galle gartee mudannoodha gartee biyya namaa gartee fakkaataa akka kanaa biyya irraa buufaduufis fakkeenya ni taati jedhee yaada filatu beekaa guyyaa tokko tokko wal agarra. Asumaanuu jaalatamtoota fi hordoftoota Hamzeewut dhugaa irraan kana wallahi gammachuu tanuma qabannee dhufne rabbiin alhamdulillah ijoollee sanillee baga rabbiin nagaan baasee jenna. Itti aansee wallahi ilmi namaa tokko akka fayyadamee taatu namni gartee afaan tokko dubbatu silaa kanatti waa garaa walitti jabaatu. Kanarraa immoo afaan tokko dubbachuuf waan ittiin gammade silaa gartee diinii keenya jechuudha nuti gartee bakka rakkanatti bakka gartee namni tokko dhukkubsatetti wal bira dhaabbanne nuti har'aas hin jiru jee yaadan akka mataa fayyadde kanarraa Oromooti jajjabaadhaadhaa bakka jirtanii gartee wal jajjabeessaadhaa nama kana nama rakkate bira dhaabbatuun dirqama Oromummaatiin jaalala akka mataa fayyadde kanarraa nuti illee garuu silaa isaan sanillee jechuudha gaafa isaan irratti mamanii qaba qaban san ni gargaara garuu bakki nuti jiru biyya namaa waan taateef kanarraa wanni namni nama gargaaruun biizinasa keessaafu jireenya yaman namni beekne jiru jeefi yaadara kan ta'a kanarraa
wallahi baay'ee kan godhatama an dhaamsa biyya kana fakkaata. Inuu namni biyya Yaman keessa jiru dhiisee kan biyya Yaman hin dhufin gartee rakkoota nama dhaga'uu jiru biyya Yaman dhufuu gartee nyaan qabu illee hin dhufu maaliif beekanii akka bakka ijoolleen tun tahaa turte. Viidiyoo gabaabaa isaan dura isaa waraabatan keessattuu namni namaaf ni galti. Taarifa kana gaafachuu iyyaalee beekna. Xayyaaraan hin dhufne taarifa yaadee dhufne taarifa kana keessatti jechuudha miidhaan gaafa nurra ga'e ilaa amma qaama keessa hin baane. Goora biyyoo deemnee namni taarifa deemanii beekaa kan isaa waraabni Suudii fi Yaman kana yeroo dhufan jechuudha bahara gubbattis karaa Soomaalee kana keessattis kan isaa taarifni hamaan osoo Yaman hin dhufne daran egaa Yaman dhufte daran oliitan jira. Taarifni hamaan akka irra siraachu qabaanam. Amma kasuutti kana bara qayyara baataa amma Soomaalee keessa waan nama deddeessisu mudannoo tanallee amma durallee haasaitiin tura jira arraamti gaafaan dura gartee jechuudha gara chaaraana kanatti dhufu mudannoo maaliif mudate fincaan kiyyoon qotta fincaan danda'e gara gaafate maaliif waan keessa dabalte yoo inni gartee himaayattan nama gaddisiisti garuu namni tokko viidiyoo tan laalee na qabnaan jaala kan taa'ee maaliif namni fincaan fi qotta fincaan danda'e sukkaratti nagatee dhuganii jira. Fincaan sunuu isa jira oomishaan hin dhugu gubbaadha fincaan sunuu isaa sirraa wallahi waan ajaa'ibsiisu awwa mucaa tokko wajjin jira beektaa taa'ee beekna mucaan maa haalaan fincaan danda'e beektaa. Wallahi kata kita bencana kota nusa bencana bencana kan anu berada kita gara bahasa kita mau kan hati ini semua itu kita wallahi bencana itu jalan dalal sana lu misalnya itu jalan toko semua itu kita membeli bahkan bencana bencana itu bisa sekolah tenaga kerja juga kayak penting kan so bidang betul lah ya kami nama so bidang wallahi itu kan nama mereka tu kan mela aku baca tak ya udah kasih sini kalau lu rabbi lubu nama fakata nak kayaknya itu dah wallahi kuleran kami bosok kali ini pikirin mana pikirin dia kumarenya biji satu tadi kuleran kami kerja sama baransan mereka karan belah wallahi nami kan tadi ke orang nanti rakon nama kayaknya itu ranggam mama menjadi ini mantu rabbi mangga kumata itu asman berarti kalau jauh divis baik kalau ada kalau jauh di hal hama kayak segera akad tiga dia yolen tumbati akad tiba hari ini yolen tanah bahasa ala ulfat ada nih video tentang mana lala garaisan radu wallah Ibrahim fi dalala kunola yolen bakat taizla tadabani jadatan Zana tidak berjurau nona. Hai Oromo. Ega aku video rauda wutan itu kakak kabah ikan amni milan di mini gerte ikan amni gerte eke sila jolle tanam furan jenne dageti jolle tan gerte base mulai makin masajin di base bahar sunya baga dari baga mubira te amalnya mubira itu rakko sabak heti ilali rakko sabak heti media la garabni media warto social media ka kapten ijo nama afta ijo sabak ese di media ta ada sagale ta ada wana garta jikku rakko nama kai sabak nyar di maju la ada bilang putin ada ka bahar kanatti bahari ni golul jauh fatin nu atau golul jauh juga dengadda maalif takka kitana ramma karka takkan jenne ani jara lahtanu bela ture agartani isa sawba sadi rabbi du fayise tolay yani je sharri kitade garu mutillo sani gamma garte biftum banansan siri tide jitti sababu jitti isaralle ko maddeti jida video bayatti maalif baytani buja to bira debe ture sababu golal chakra tiga wal biralle daga ni mo ringa banne garu gamma dikka bagenya denne barbadum dirkamalamu mali ga ini nuka se kalian bina buyen bikka sila tirakkanne dadamne garte isa kanat kahalat walla damne ane jalan yala dene kasan moji dage garte uja rakasti kabe siri dalan raihe aran lega numale hindu ba demne kasitin di sabar bane bikai ni dulu ujiyo dunga jalan ke tiana fu ite kana bode
walumaanuu taanii gartee isiniin nu hordofaadhaan jajjabeessaa koomintii irra yaada keessatti faayaadha viidiyoo irratti laayik sheer godhuudha wal biraan gahaadha hanga rabbiin gartee mucaa kana mul'istutti du'aa nu bira jiraadha yaanee egaa barbaanne hanga silaa agarree mucaa kana kennu rabbi haa mul'isu mul'atee jira jaanii biftuu bira jira jaanii akka himanitti akka wardaan himaa jirtutti walloo wardaanis namoota gaafa kennu jiru qorratti atikiru hafuura dhagaanii jiranis akka qabnee mana galchinee gartee waan kanallee irraa hiinu sheeraanii jalarraa eegasan barbaannee binnee akkasuma nufaana turbaadhaan jajjabeessaa salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yaadni dhaammachuu qabda yaadni dhaammachuu wallaahi dhaammadde gammachumaa ijoollee lameenii sanaan nu jira gammachumaa sanaan nu jira inshaallah rabbi gammachuu walitti nuuf haa dhaamu jala kam ta'ametti inshaallah walitti dachaa walitti dachaa